Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootam hordoftootaa fi jaalatamtoota Kuush Inkireeshin. Guyyaa irraa qophii ajaa'ibaa qabannee dhiyaanne jirraam. Amma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turan affeerraa keenyaam. Dachiin ilmi namaa irra jiraatu haala qilleensaa garaagaraa qabdi. Namni gariin gammoojjii akka nama gubduu keessa yommuu jiraatu, gariin qabbana lafee nama cabsitu keessa jiraata. Iddoowwan jireenyaaf akkaan ulfaataa ta'an hedduutu jiru. Lafti ilmi namaa irra hin qubannee fi irra dheessaa jiraatus hedduudha. Naannoo garii keessa jiraachuuf humnaa ol ifaajitu barbaachisa. Inuma haalli qilleensa naannoo garii ulfaataa ta'uu irraa kan ka'e dachii san irra jiraaturra daran irraa baqachuutu laafaadha. Ta'us namoota magaalota jireenyaaf akkaan ulfaataa ta'an keessa jiraatantu jira. Qophii kennaa irraatiin magaalaa Kabaraa isheetti waggaa 400 dura hundeeffamtee fi haala qilleensaa akkaan ulfaataa ta'e qabdu sin daawwachiifna. Magaalaan tun Yaakuski jedhamti. Magaalaa Yaakuski bara 1632tti naannoo laga Leenaa irratti hundeeffamte. Haa ta'u malee waggaa 10 booda bara 1642tti magaalaan tun bakka duraan irratti hundeeffamte irraa kiiloomeetira 70 akka siqtu qudamtee irra deebiidhaan hundeeffamte. Uummanni bakka duraan ture irraa buqqee bakka ammaan tana Yaakuski jedhamtu irra qubate. Yaakuski magaalaa guddoo Rippaabilika Saakaati. Rippaabilikni kun kaaba baay'ee ishee keessatti argama. Uummanni magaalaa tana keessa jiraatus 300 caala. Haalli qilleensa magaalaa tana akkaan ulfaataadha. Qabbanti naannawaa kanaa digirii seelshees -50 ta'a. Waan kana hubachuudhaaf magaalaa Finfinneetti wal biraa qabnu. Magaalaan Finfinnee baatee Oogasti yookaan Hagayya keessa akkaan qabbanooti jedhama. Yeroo kanatti qabbanti magaalaa Finfinnee digirii seelsheesii 10 ta'a. Uummanni magaalaa Finfinnee qubatu qabbanti nu fixxe jedhee huccuu dachaan uffatee deema. Uummanni magaalaa Yaakuski ammoo yeroo tanatti osoo magaalaa Finfinnee dhufee huccuu hunda ofirraa mulqee qulla rafuu danda'a. Ammas fakkeenya biraa isiniif haa kenninu. Hedduun keenya firiija manaa qabna. Firiijni hedduun ulaa lama qaba. Ulaan tokko rifjireetar jedhama. Afreejiidhaan qabbanti kutaa kanaa digirii seelsheesii 4 ta'a. Kana jechuun digirii seelsheesii 6 qofaan magaalaa Finfinnee caalaa qabbanaa'a jechuudha. Kutaan firiijaa lammaffaan ammoo rifriizar jedhama. Kutaan kun ammoo foonii fi cabbii keessa kaa'uuf tajaajila. Bishaan burcuqqootti waraabanii yoo firiizara keessa kaa'an sa'aatii 3 hanga 4 keessatti cabbitti jijjiirama. Qabbanti kutaa kanaa ammoo digirii seelsheesii -18 ta'a. Magaalaa Yaakuski rifriizara caalaa digirii seelsheesii 32 qabbanooti jechuudha. Magaalaa tana keessatti bishaan danfaan daqiiqaa muraasa keessatti qabbanaa'ee cabbitti jijjiirama. Bishaan danfaa yoo samitti ol facaasan osoo lafa hin gahin cabbitti jijjiiramee goggogee akka dhukketti lafa bu'a. Magaalaa tana keessatti wanti manaan ala jiru hundi ni goggoga. Huccuu bishaan xiqqoo yoo irra bu'ee akka mukaatti jabaatti. Bishaan huccuu irra bu'ee sekondii muraasa keessatti gara cabbitti jijjiirama. Muuziin daqiiqaa muraasaaf ala tures haalaan jabaatee akka madooshaatti tajaajiluu danda'a. Uummanni naannawa kana jiraatus uffata sibiila qabu hin uffatu. Akka tasaa ta'ee sibiilaa fi qaamni ilmi namaa yoo wal tuqe gogaan sibiila sanitti maxxanee hafa. Sibiila sanii fi gogaa adda baasuun oowwaa akkaan guddaa barbaachisa. Yoo oowwii guddaan dhabame gogaa san muruun dirqama ta'a. Yoo dirqiin adda baasuuf harkisan gogaa yookiin foon sibiila sanitti maxxanee hafa. Cabbiin magaalaa san keessa jirus hanga meetira 30 ni dheerata. Kana jechuun furdinni cabbii kanaa lafarraa ka'ee hamma fooqii 7ffaa ni dheerata jechuudha. Kanaafuu magaalaan tun guutumaan guututti cabbiirraa ijaaramte jechuu hin dandeenya. Sababuma kanaaf jecha ujummoon bishaanii fi gaazni siliindaraa lafarraa ol kaafamanii fannifaman. Ujummoowwan kunniin yoo cabbiirratti ijaaraman bishaanii fi gaazni ujummoo kana keessa deemu sakandii muraasa keessatti cabbitti jijjiirama. Yeroo qabbanti haalaan hammaatutti lagni yaa'us cabbii ta'ee gogee hafa. Naannawa kana keessatti waqtiin qabbanaawaa ji'oota hanga 7tiif tura. Yeroo kanatti namoonni jiraachuuf waan danda'an hunda godhan. Makiinaa qabaachuun jiraattota naannawa kanaatiif rakkoodha. Namni makiinaa qabu ji'oota 7 sanniin carraan qabu manatti cufee miilaan deemudha. Namni miilaan deemuu hin danda'u makiinaa na barbaachisa jedhu garuu matoora makiinaa isaa dhaamsuu hin qabu. Matoora makiinaa isaa dhaamsinaa yeroo daqiiqaa 5 hin guunne keessatti matoorri qabbanaa'ee gaazin keessa jirus cabbitti jijjiirama. Daqiiqaa 20 matoorri yoo dhaame makiinaan guutumaan guututti cabbiin uwwifamee dhokata.
Namoonni mallaqa qaban makiinaa isaanii gara jaddaa kan keessi isaa haalaan dha'u keessa kaa'an haala saniin ji'oota torban san dabarsan. Makiinaan hundi yeroo ji'oota torban saniif aara osoo addaan hin kutin yaafti. Sababa kanaaf magaalattiin faalama qilleensaa guddaa qabdi. Aarri makiinaa keessaa yaa'u magaalattii waan haalaan faaleef waan meetira 60 namarraa fagaatu fageenya ilaalanii arguun ulfaataadha. Manneen naannawa kana jiran lafarratti ni ijaaraman. Cabbiin akkaan guddaa waan ta'eef gaafa cabbiin dabalu yookiin hir'atu manneen jiguu danda'u. Kanaafuu wanti ijaaramu hunduu utubaa irratti ijaarama. Jalqaba utubaa dheeraa lafarraa ol kaasanii cabbiirraa ol fageessanii erga dhaabanii booda gubbaa irratti mana ijaaran. Haala saniin diigamarraa ittisan. Magaalaa tana keessatti daqiiqaa 15f manaan ala turraan rakkoo jabduutu nama mudata. Daqiiqaa 15 keessatti gogaan namaa gubachuu eegala. Akkasumas harganuun haalaan namatti ulfaata. Daqiiqaa 5f gwaanti harkaa baafannaan qubbeen halluu jijjiirachuu eegalan. Yeroo kanattis dhukkubbiin namatti dhagahamu haalaan guddaadha. Sababa kanaaf namoonni uffata qaama isaanii dho'isu uffatanii deeman. Qabbanti naannawa kanaa akkaan guddaadha. Sababa kanaaf jecha yeroo qilleensi awwaan dhufuttis cabbiin lafarra jiru hin baqu. Cabbiin naannawa kana jiru meetira 30 ol furdata. Naannawa kanatti namni yoo du'e guyyoota hedduuf mana keessa tura. Bakki itti awwaalawwan hin jirreef awwaala qopheessuun guyyoota hedduu fudhata. Qabrii qotuuf sibiila osoo hin taane ibiddatu barbaachisa. Ibidda qabsiisanii bakka awwaala qopheessuuf barbaadan san irra kaa'an guyyaa 2 hanga 3 akka ibiddi hin dhaabne godhan. Haala kanaan ibidda humna guddaa qabuun akka cabbiin baqu godhanii qabrii qopheessan. Naannawa kana qonni hin jiru, midhaan facaafamus hin jiru. Sooranni uummata naannawa kanaa guutumaan guututti foonii fi qurxummiidha. Sooranni dabalataa bakka biraatii dhufa. Foonii fi qurxummiin akka naannawa biraa firiija keessa hin kaa'amu. Hundi alumatti akka timaatimii fi midhaan biraatti afamee gurgurama. Qabbanti magaalattii qabbana firiija keessaa caala. Kanaafuu wanti ala jiru osoo hin hammaatiin yeroo dheeraaf tura. Namoonnis wantoota foonii fi foonii wal qabatan qalqallootti maranii alatti fannisan. Gaafa barbaadan keessaa baasaa itti fayyadaman. Ayyee daawwattoota keenya qophiin har'aaf qopheeffanne kanumaan kan godhamu ta'a. Fedha Rabbii guddaatiin amma walitti deebinutti jiruu barakaa keessa qubadhaa. Gammachuu duniyaa fi akiraa argadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.